Ani normally wayyaa maachii uffannee jirru actually yeroo bara jaalalaa keessa waan kaanedha. Wal lolluu keezii sana yeroo wal lollutti booniin sin gabbara naam jettee bakka yeroo sana aartee akka haasa'u wayii taatee wal dhiisne. Ani immoo jireenya koo keessatti na lolteennaan bakka chaawwanuman dhiisa. Sin dhiisa bakka danda'ee manatti hin galeefaa cannaqama malee dhiirroof keessatti bo'asii galeera. Bakkeetti hin bo'u maaliin ta'uu ani immoo ilmoo dhiiraati. Isa booddee dhiisi bakka isheen hafuura jaalalli keenya yaafu waliin gabbarru naam jennee hin kunne jechumatti. Inni dhaabatee kana gidduutti booniin maal gooti viidiyoo poostii gooti. Mucaan immoo gurraa qabdi akka boonii wajjin hariiroo eegale. Isa booddee viidiyoo anaannatacha hojjette. Anaanii akka wal dhiisne hojjette boonii. Yeroo sanaa wal dhiisanii rottee natti sissiqatte. Akkamittiin mucaa keessa jaalallee keessa achi jiru nuunoo wal dhiisne irraa bakka kana booddee naafatee kanuma walitti daawwamii carraatu walitti nu fide bakka na amansiiste bakka ishee namaniif. Kana gidduutti ji'a tokko akkas walii wajjiniin turree booniin dhuftee an bakka si malee jiraachuu hin danda'u natti hin deebitu taanaan of hin ajjeesaa jette. Istii utuu si ta'e maal goota sa'aatii kana? Hincimu? Hincimu. Qalbiin keessa jiraata malee. Si galeeranii yooni mucaa ishee sana dhiise isheen sunis of miti. Yoon boonii dhiise booniinis of miti. Sa'aatii sanatti immoo booniin namoota gurguddaa naannoo koo jiran beektutti dawwaltee himteetti. Hundumtuu natti dawwalaara booniin bakka of ajjeesuuf itti kana gochuuf itti maal jedhame jechuudha. Ani gaa jiraattu iyyuu jedhe maaliif yeroo sana suusii keessaa deebiseera araada garaagaraa keessaa deebiseera waaqayyoof galatu waan meeqa gorsee deebisee hojii eegalsiiseera. Hojiin sun immoo gaarii ta'eera. Si galeera. Bichaa laayifii baay'ee ture achii booddee mucaan natti deebiteetti. Booniin asii of hin ajjeesachaa jirti. Kanaaf filannoon qabu maal ture seete? Sammuu mucaa ishee sanaa eegaa fi maaliif dhaabbata akka isheen hin taane beekan mucaa ishee sana. Si galeera. Because waan ta'e yetashaale wanti fooyyaan tokko gaafa dhufu akka isheen deemtu beeka. Maaliif actually nama waa jechuu hin barbaadu garuu faayidaarra namni dhaabbatee si jaallata taanaan faayidaa mara dhaabbatee sokka. Booniin immoo amma arge keessatti jechuudha laa. Booniin amma faayidaan ilaaltu. Si galeera qabaattee dhiiste. Yeroo san amma isheen waa tokko qabaa koon beektu. Yeroo na jaallatte. Onlaayinii marratti wal agarre. Wal jaallanne. Akka waa qabus yoon qabaaddes yoon dhiises dhimma ishee. Isheenis waan qabdu zeeroo irratti yeroo san. Mana kiraayee dirratti amma waan kaffalattu dhabdutti. Yeroo sana baay'ee laayivii irra teessee birrii naa gashaatti akkaawuntii maxxanfattee biiraa ishee asii dhugaa laayivii irra teessee namoota arrabsiti. Gastii gashitee jechuudha. Warra gashinee fudduu irraa fuutee arrabsiti. Kuni gaasan nageedhaa rikoordii isaas isa booda argeeran. Riilii madhaa. Deebiseera laayifii sana keessaa si galeera booni. Yaadigaa amma sammuu keetti maaltu dhaga'ama booniin gaafa isheen na dhabdee sababa koof laayifii sanatti deebitu. Eshi mucaa isheen sun immoo maaltu sitti dhaga'ama gaafa isheen baay'ee mucaa ishee sanaa wajjiniin bara jaalala keessa jirru keessatti waan kamiin gooniiru. Si galeera wantoota ulaagaaleen jaalalaa qaban bara wal jaallannu keessatti jechuudha dhaabbataa ta'uu dadhabne malee. Garuu anaaf akka joosiitti ulaagaa gaa'elaa naan guunne. Si galee ulaagaa gaa'elaa sababa nama dirqama koo miti baay'ee. Wanta amma miidiyaarra naannoo kun naannan garramu. Because booniin dursite beetti waan sana. Sanaan utuu jirru ijoollee kana lamman sammuu ishee sanaa eegaa sammuu ishee kanaa eeguuf ittiin ka'e. Utuu wal bukkee qabee deemsisuu kana gidduutti waan kana illee haasa'uun barbaadu garuu nama kan biraa wajjiniin kan nan argee anumti. Silkii faarratti waan biraa argee baay'ee bataam sammuu koofu waan tantinii ta'uun barbaanne jechuudha. Mucaa kana faana bakka already akkan dhaabuu qabu namni nan murteesse. Isa booda ittiin hime bakka waan jiru dhugaa jiru jechuudha. Dhugaa jiru maal jedhanii ittiin hime bakka akkasidha. Bakka ani immoo siin si dhabuun barbaadu kanaan jette. Ani gaa wanti godhuun qabu jedhee wanta jirutti hime akkasii waan jiru gadi teessisee itti hime. Isa booddee bakka wanti jiruttuma fufee booniinis naa dawwaluutti kaatee
waan baay'ee ture egaa. Laayifii sana keessa booniin hunda isaayyuu beekti. Hunda isaa dhageesseetti. Amma wal loluutti ga'aniiru boonii wajjin. Sigaleera. Isa booddee isa kaaneerra. Yeroo wal jaallachaa sitti meera bara. Baay'een nama manaan. Jaalala keessa galeennaan nama miidhuun jaalladhu jireenya koo keessatti. Dhugaan sitti maan namni joosiitu natti balleesse onnee koo miidhee namni naan jedhu yoo jiraate dhugaadha. Wanta inni barbaade nan qaxxaamaan. Maaliifii baay'ee sababan nama manuuf hiriyoota jaalalaa yoo xiqqatee baay'een keessummeessee baay'ee amman keessummeessee keessatti immoo baay'een isaan amanee beektaa carraa ta'e immoo hiriyoonni koo jaalalaa ana wajjin hariiroo jalqabanii ofiima isaaniidhaan gara koo dhufu. Fakkaabaduuf miti ofiimuufis miti. Ofiin gara koo dhufu garuu dhugaama isaan sitti maachuudha. Suuronni kun inni babee normaalii yeroo jaalalaa keenya kan waliin kaanee tureera suurichi irraanfadheeyyuun yeroo sana wal jaallannaa wajjin kaanee inni istiidiyootti wajjin kaanee bakka yaadannoof akkasii ta'u. Maali beektaa mucaa kananii nan fuudhaan yaadaa ture malee nan dhiisaan yaadne sii galeera. Sanarratti amma oduun sobaa tokko jira. Amma fakkeenyaaf oduun sobaa kun maa inni fakkeenyaaf boonii birriidhaan bitattee booniitu